Ashii jirtu nageenyi waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Ani Firaa'ol. Nama tokkoof waan gaarii hojjechuudhaaf namni biraa wanta gaarii akka inni si hojjetuuf hin eegin. Sammuu kan kee dammaqsi, jireenya kan kee dammaqsi waan gaarii hojjedhu. Waan gaarii hojjechuudhaaf digiriin sin barbaachisu, barumsaan iddoo guddaa deemuun sin barbaachisu. Waan gaarii hojjechuudhaaf wanti gaariinii fi wanti hamaa maal akka ta'e adda baasanii beekuun qofti gaadha. Kanaaf jaalala nama hundumaaf qabaadhu, nama hundumaaf waan gaarii yaadi. Waaqayyo gooftaan kana barbaada. Jibba of keessaa buqqisi, jaalalis keessa haa biqilu. Yoo san waaqayyoon gammachiifta, yoo san namni sitti gammada waan ta'eef. Ana kanamatti yoo waa'ee kan kee yaadu ati baay'ee of jaalatta beektaa? Baay'ee of jaalatta. Mee of ilaalimee ati baay'ee of jaalatta. Maaliif beektaa? Ganama irribaa gaafa kaate. Harka kan kee dhiqattee akka dhukkubni koronaas hin qabne qabbe fuula kan kee kana dhiqattee ka meekaappii dibattullee meekaappii dibattee sana booda kun qofti yoon ga'ere teettee ciree kan kee nyaattee achi hojii kan kee deemtee barumsa kan kee deemtee yeroo booda as deebitee ammas laaqana kee nyaattee kuni qofti yoon ga'ere ammallee achi baatee as deebitee bashannantee deebitee irbaata kee nyaattee sana booda yaa waaqayyo nagaan naa hojii nagaan na bulchi jettee rafte. Atama of jibbitaa dhugaa? Of jibbitaa? Atama of jibbitaa? Ata baay'ee of jaallata. Kanaaf akkuma of jaallatu sammee nama biraas jaalladhu. Nama biraas jaalladhu. Bakka jaalalum itti agarsiisa hin jibbin. Kanaaf nama hundumaa jaalladhu hin jibbin nama. Yoo jaalalli keessa jiraate jireenyi kan kee gammachuu qaba, jireenyi kan kee kolfaan guutama. Manni jaalalli keessa jiru bakka manuma kolfaa. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha? Diinota keessan jaalladhaa warra isin ari'ataniif ammoo maal godhaa? Kadhadhaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Warra isin jibbanillee maal godhaa? Jaalladhaa. Jaalala itti agarsiisaa jedha. Kanaaf warra nu jibbanis jaalachuu qabna jechuudha. Maaliif isiniif fakkaata? Yesuus Kiristoos otoo nuti gatii hin baafne nu jaalate waan ta'eef nus walii keenya jaalachuu qabna jechuudha. Nama tokkotu maal jedhe isiniif fakkaate? Waaqayyo gooftaan diina keessan jaaladhaa jedhe malee diina biyya keessanii jaaladhaa hin jenne. Maal jechuudha? Kanaaf diinuma waan ta'eef ka biyyaas ta'e ka maaliis ta'e nama isa waaqayyo gooftaan uume isa akka fakkaatti ofitti uume jaaladhu. Waaqayyo si jaalate waaqayyo gooftaan bilisa si jaalate waan ta'eef bilisa jaaladhu. Namni tokko beektu si jaalachuudhaafi namni tokko nama jaalachuudhaafi nama filaa beektaa? Kun bifa fila, kun nama fila. An fakkeenyaafi namni adiin yookiin ammoo uummanni adiin tokko hundaan tokko nama gurraacha kana ijumaalillee arguun barbaadan. Gurraachis akkasuma adii ijaanillee arguun barbaadu. Garuu gaafa deebine ilaalle adiis gurraachas eenyutu uume? Waaqayyotu uume jechuudha. Amma fakkeenyaaf asii gara duuba deebine utuu lakkoofne dhaloonni addunyaa kana irra jiru hundumti isaanii aadaan hin bira wal gayaa. Kanaaf jaalala qabaadhaa, walii keessan jaaladhaa, jibbarraa bu'aan hin jiru. Amma gaafa wal jaalatan kolfa jira, gammachuu jira, nagatu jira, boqonnatu jira. Jibba keessa wal arrabsutu jira, nagaa walii booressutu jira. Bakka sammuu boora'e jibba jechuun namni jibba of keessa qabu sammuu isaa booraadha. Bakka hojii seexanaa jechuun hojii seexanaa duukaa deema jechuun namni jibba baatee deema. Kanaaf jaalala qabaadhaa, walii keessan jaaladhaa. Hundumti keessan eebbifamaa. Yeroo biraallee walitti deemnee abdii qabaa. Chaanalii kana subscribe godhaa. Akkasuma yoo viidiyoo kana jaalattan like godhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa walitti deebina. Bye.